وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتن؟ بدأنا الحمد لله. كيسني؟ نقال الحمد لله. الحمد لله نقال. أجيل بتني. يا جنو في. أسمع جاتني. إيه الحمد لله قا. الحمد لله. جاتني تو. إيه الحمد لله. إيه نسنجي سادي. إيه قا نمني يمبيكو لا نما نجيسه. إيه. إيه يعني يمبيكو. nama kana warra community warra aja isin sini kenne mo mane isin geesse namni namni komiteen naan kennine komiteen naan kennine nama baasuma keessatti wal arginu malee namni naan kenne amma mo eessa jirtan jedhee namni gaafata jira isin amma rawateessan kan namni isin gaafata jira hin jiru namni gaafata hin jiru warra qaama seeraarraa wariin iyyaafate warri isin iyyaafate hin jiru hajji keessattis namni barbaade hin jiru ammas immoo bakka nama jirullee jedhee quba hin qabanu namni naa wajjin jira qaama seeraarraa namni naa wajjin jiru hin jiru hin jiru alhamdulillah rabbiin isin ajjaati alhamdulillah rabbiin nama gargaara rabbi isin gargaareera alhamdulillah rabbiin jedhee isin jedhigatani bagara bisinirra keeba jenna aamen aamen amma mo maal gochuu sinii yaannane maal sinii goonare egaa akka kootti gaage wanneen dhufe biyya san keessa harama rabbii keessa mantaa jechuudha yaadeen dhufe ammas egaa harama rabbii keessan jira alhamdulillah faanuu kan rabbiiti amma rabbi naa laaffise jechuudha keessan jira jechuudha yaani kan kookaa yoo rabbi kana keessatti gaa uummanni keenya illee warra argaa jirtan nama kana nama rakkataa nama danda'ee hin deemnee dhufaanii hin argaa jirtanii kunuu asii harama rabbii keessatti gatamanii kunuu taaksii nuufaatti dhufeen argee jira kunuu akkanatti namatti gatamanii jiranii gargaarsallee gargaaruu qabna warri uummata Oromoo taatani obboleeyyan keenya hundaayyuu warri feesbuukii kana argitanuu akka gargaartanuu bakka isaan jiran waan harama keessa jiranii kunoo communitiin fiddee asitti gattee uummanni hojjetaan jalan deemuu nama akkana danda'anii hin deemanu bisaan dhaqanii fudhachuu hin danda'anu isaan zamzamaa wala migeessan malee sirrii isaa tuqaadha kan inni biyya keenyaarra jechuudha kanaafuu akka gargaaramanuu jechuudha akkana gadhiisaa jirra warra communitiis immoo waan akka hojii jalatti jiran ilaalaa uummata waan jedhan uummata keenyatti godhaa jiran maallaqa harkaa fudhatanii dhuma fidanii karaa irratti shaaree irratti gataanii namni keenya tokkoffaa isaa afaan hin beeku biyyan beeku afaan hin beeku manatti galee gadi bahu hin beeku bakkeetti kanaa miti nama nagaayyuu gataa jiran alarratti kanaafuu yaa uummata dhaggeeffadhaatii nama kana kun nama akkanatti rakkataa jiru isin warri dhageessan warri argitanusi sagalee ta'aa fi sheeka kanaa isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني ميديا كان رتي أرقم تنودي كيسنو akka seentanii sheer godhaatii wal dhaqqabsiisaa isiniin jenna hujjaaja keessaa nama tokko nama hamma tokko waa isaanirraa dubbataa turre amma immoo viidiyoo gabaabduu isaanumti afaan isaanirraa waan isaan isiniin jedhan isin dhaggeeffadhaa barakallahu fiikum haala kamitti dhuftanii madiinatti buutanii haala kamitti immoo makkaan dhuftanii haala kam amma immoo haala kamirra jirtanii achumarraa kaasaatii mee ummata islaamaatii fi akkuma beektan isin qaama miidhamaadha nama dandeessanii ofii keessanii deemtanii miti ummata islaamaa addunyaarra jiruuf haala kamiin akka dhuftanii haala kamirra immoo akka jirtan gabaabsaatii viidiyoo gabaabaa nuuf kenna inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam biyyarraa ka'ee shawqii yookaan hawwiidhuma biyya makkaa kanatti dhagahamee naannichirraa ka'ee yeroo madiinaa nufusi achitti illee ziyaaraas dafee argachuu hin dandeenye bultii hedduun achi bulee ziyaaraas ammas immoo haala naamijjachuu hin dandeenye akkuma ta'etti ammallee achittis obboleessi tokko ziyaaraa nageessee ture achirraas immoo yeroo ammas immoo gara makkaa dhufee jedhusi umraas illee dafee dhaquu hin dandeenye akkuma ta'etti egaa obboleessis tokkos nageessee ture achirraas bakka hajjiis deemuu keessattis namas immoo argachuu hin dandeenye nama wajjin deemu akkasitti egaa mallee jechaadha akkuma ta'ettis alhamdulillah dhaqeera akkuma ta'etti alhamdulillah faaruun kan rabbiitti dhaqeera isa kanaaf ammas immoo jechaadha rabbiin nan galateeffadha isa kanaaf ammallee jechaadha asirrattis qaamti seeraas wayis kan na gaafate wayis hin jiru dhaqa keessattis galiitii keessattis namni na iyyaafate wayis hin jiru qaama seeraarraa warra kana ilaalchisurraa ka ta'an namni na gaafatanis hin jiru amma guyyaadhaa namni na iyyaafate wayis hin jiru
alhamdulillah akkatatti harama rabbii amma yoonaatti eefaa achi biyyarraa dhuftanii isin nama miilaan adeemuu hin dandeenyedha nama harka qofaan deemuudha isa kanaaf namni isin funduqa tol baasee gad isin buusee xawaaf isin geessisiisee amrii kana hunda namni isiniif dhaabbatu bakka isinii bu'eera moo akkuma kanaanii amma yoonaatti bakkee kana keessa gubaa biyya kanaa keessa cinqamuutti jirtan hin jiru namni jechaadha rakkina kana kiyya ilaalee jechaadha kookitti sun na baasee irraas nama buusuunis argamuu hin dandeenye hajjiidhaas nageessuudhaafis namni komitee keessaa isa ta'u malee jechaadhamni malee jechaadha nageessa jedhu hin jiru amma guyyaa irraa qaama seeraa irraa jechuun namni bakka bu'ee hin jiru jechuudha. amma kanaafuu isin haramuma keessa rakkattanii harama keessa jirtu nama kanaan wal agartanii harama keessa jirtu jechuudha. Harama keessa jira. Inshallah barakallahu fiikum warri viidiyoo kana ilaalaa jirtan hundi keessanuu dhimma sheeka kana irratti dubbachuun keessan waajiba isiniin jedhna barakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.